السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في أردفتوتا في بيكي جلت أرقمتن عندك سنو نغان كيا بكا جرتنو تسين حقا قبو سنين جاچا ناسينا مي عندك سنو دبي غبابدو توكو سنتي همون بربادا سينا عندك سنو يوچود كبجاب جالالان haasaa koo warraa kana sheerii gootanii akka ummata biraan naaf geessanu kabajaaf jaalalaan isin gaafadha jechuudha. Naase seenaa invite godha sheerii godhaati ummata biraan naagaa dubbiin kan koo warra dhuftanii Abdusseem maaliif waa'ee amantaa keessa galee maaliif amantaa jettanii keessaa natti barreessaa jirtanuuf gaafii xiqqoo deebii xiqqoo isinii kennuun barbaada. Invite share godhaati ummata warra pheenxee biraanis naaf gahaan isiniin jedha dubbiin koo har'aa waan inni hedduu kana poostii godhee naanee Abdusseem maaliif waa'ee amantaa keessa seente jettanii gaafii na gaafattaniif ani yookiin amantii namaa qeequudhaaf arrabsuudhaaf miti jechuudha. Maaliif yoo jettan ummata baay'eetu dhufee keessaa waan barbaade haasaa jira garuu immoo amantii qoratanii baranii waan baran tokko immoo yoo wallaalan yoo waan qoratan sanarraa wallaalan ummata gaafachuun yookiin amantaa qeequu miti isiniin jedha. Kan akkasin naa beektanuun kabajaan isinitti hima jechuudha. An takka amantaa qeeqeen beeku yookiin amantaa namaa tuqee arrabseen beeku jechuudha. Maaliif waggaa namni tokko yookiin islaama ta'e isiin jedhu yookiin pheenxee ta'e isiin jedhu ragaa qabatamaa tokko si dhiyeessuu qaba jechuudha. Namni tokko waa si amansiisee yookiin waa tokko si qabsiisuudhaaf ragaa qabatamaa tokko si dhiyeessuu qaba. Kanaafuu yeroo ammaa kanatti yeroo teeknoloojiin babal'ate kanatti namni tokko ragaadhaan malee namni waa tokko haasaa kan keeyyuu fudhatama godhu tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu waggaa gaafiin si dhiyaate yookiin Yesuus gooftaadha itti amanisiin jedhame tokko maal gaafachuu qabdaa ragaa gaafachuu qabda jechuudha. Akkamitti akkas ta'e an wantin poostii godhee jiru gaafiidha malee yookiin amantii namaa qeequu miti jechuudha. Wantin poostii godhee gaafii gaafataa warri pheenxeenna jala jirtanu yookiin namni beektanu gaafii kiyya akkasin naa deebiftanuudhaafan isin gaafadhe malee amantiin namaa akkanaa amantiin namaa badaadha jedhee takkaa wantin FB kiyya irratti poostii godhee amantii namaa arrabseen jiru jechuudha. Keessaan dhufanii jarri pheenxee danuu jiru gaa kan nama dogongorsuu barbaadanu jechuudha. Yesuus gooftaadha qabadhuu si fayyisaa waggaa siin jedhanu maal jettaan cal jetteetuma Yesuus gooftaadha na fayyisa jettee itti amantamoo ragaa akka Yesuus gooftaa itti ta'e gaafattee yoo jarri ragaa qabatamaa kitaaba jaraa keessaa sii kennuu dadhaban wanti sun dadhabaadha jechuudha. Yoo immoo ragaa qabatamaa kitaaba jaraa yookiin wengala jaraa keessaa jarri siif kennan dhuguma karaan dhugaa kan jaraati. Gaafii warri miiseenjariidhaan bilbilaa jirtan bulookii godhamtu jechuudha. Yoo gaafii qabaattan asirraan bilbilaa asirraan invaayintii godhaatii naanaasa'uu dandeessu jechuudha. An kanaafuu gaafiinan isin gaafachuu barbaadu warra pheenxee warri dhuftanii Yesuus gooftaadha itti amani jettanii na gaafattanii waggaan poostii godhee gaafii isiniif dhiyees maaliif amantii namaa qeeqaa jettanu meemee gaafii maaliin gaafiinan gaafadhe maxaafa qulqulluu kan keessan keessa otuun dubbisu gaafiin arge Yesuus nuu du'ee du'a moo'ee nuu fannifamee ka'ee waggaa jedhu dhugaa seen kitaaba keessan dubbisuu jalqabe jechuudhaan. Waggaan kitaaba keessan banee dubbisuu jalqabu muluu isaa waggaan dubbisu efee Yesuus du'eera jedhu tokko argachuu hin dandeenya jechuudha. Kanaafuu gaafii kana warra bareechee kitaaba keessan beeku paastarii keessanis haa ta'u warri waa'ee amantii keessanii likkiitti beeku naaf deebisu jechaan poostii godhee isin gaafadhe malee yookiin amantii keessan arrabsuuf miti yookiin immoo isin qeequuf miti. Yoo gaafii quubsaa qabaattan as baatanii deebisuu dandeessu jechuudha. Namni tokko immoo beekumsa yookiin waa wallaale tokko gaafatee baruu jechuun amantii namaa yookiin waa tokko dogongora hojjechuu miti jechuudha. Kanaafuu warri keessaan dhuftanii ati maaliif amantiitti galtee maaliif amantii namaa qeeqxanaan jedhaa jirtan an amantii namaa hin qeeqne waa wallaalan gaafatanii baruun dogongora hin qabu. Waan beekanurraas nama barsiisuun dogongora hin qabu. Kanaafuu hankanin yedduu kana poostii FB kan keeyya irratti godhaa jiru gaafiidha malee yookiin amantaa namaa arrabsaa hin jiru jechuudha.
Kanaafuyyuu yoo gaafii qabaattan yaada qabdan warri pheenxeen dhuftanii keessaa Yesuus gooftaadha jettanii ummata hin matsaafa keessan yookiin quraana ofii hin beekne gowwoomsaa jirtan asirratti waggaan poostisanii godhe dhuftanii gaafii quubsaa yookiin deebii quubsaa kennuun dirqama keessan jechuudha. Maaliif gaafii isin Yesuus gooftaadha jettanii gadhii yookiin Yesuus siif du'ee siif ka'e maasiyaa keetiif du'ee siif ka'e waggaa isin jettan kitaabni keessan isin morma jechuudha. Iddoo tokkotti Yesuus du'ee ka'e kan jedhu hin jiru jechuudha kitaaba keessan keessa. Matsaafa keessan muluu isaa waggaan dubbisu Yesuus du'ee ka'e kan jedhu tokko hin jiru jechuudha. Akkamitti isin matsaafaan alatti yookiin ragaadhaan alatti Yesuusitti amani Yesuus fayyisaa jettanii ummata hin beekne ummata kitaaba dubbisee hin beekne amansiisuuf yaaltu. Yesuus yeroo lubbuudhaan jiru boohee kadhataa ture jechuudha. Akka duuti itti hin dhufne akka hin duunetti kadhataa ture. Sababa inni gooftaadhaaf gadi jedhee boohee gooftaa kadhateef akka inni hin duunetti gooftaan kara samiitti ol fudhateera jedha kitaabni keessan. Kanaafuu isinoo maxaafa qulqulluutti amanna jettu akkamitti immoo jecha Yesuus afaan isaatiin dubbate faallessitanii ofii keessanii jecha paastarii dhageessanii yookiin jecha Phaawulos booda kana erga Yesuus deemee dhufee barreessetti amantanii Yesuusin faallessitanii Yesuus nuuf du'ee nuuf fannifame maasiyaa Hawwaaniif Aadam nurratti hojjetaniif jecha dhufee nuuf fannifame jettanii ummata hin beekne gowwoomsuu yaaltu. Meemee kana gaafii kana meemee gaafii sinumatti ta'u. Yesuus maxaafa jaraa keessatti iddoo tokkotti Yesuus hin duune boohee kadhataa ture. Yaa gooftaa koo du'a kana akka ati narra dabarsitutti jedhee Rabbiif gadi jedhee boohee kadhataa ture jechuudha akka hin duunetti. Kanaafuu Yesuus waan Rabbiif jecha of gadi qabee kadhateef jecha kadhaan isaa dhagahamee hin duunee jedha kitaabni jaraa. Akkamitti Yesuus siif du'eera jettee namaan Yesuus nuuf du'ee maasiyaa keenya nurraa dhiquudhaaf jecha nuuf du'e jettanii isin ummata hin beekne dogoggorsuudhaaf yaaltu. Quraana keessaa iyyuu miti kan isinitti maa jiru Yesuus hin duune kan jedhu kitaabuma keessan irra jira jechuudha. Mee warri waahii amantaa pheenxee hordoftanu kitaabuma keessan likkiitti banaatti dubbisaame. Kitaabumti keessan dhugaa jiru isinitti maa jira jechuudha. Otuu dhuguma Yesuus waan Yesuus jedhetti Yesuus Kiristoos jechuun Isaadha alayhi salaam nagaaniif raamanni Rabbii isarra haa jiraatu. Nuti islaamonni baay'ee jaallanna jechuudha nabi Isaa. Wanti hamma muslimaa nabi Isaadhaaf kabaja kenne isarra darbeerlee haadha isaatiif kabaja kennu muslima jechuudha. Waan pheenxeen jedhan otu argitanii kitaaba jaraa keessatti waan baay'ee nama yeellaasisu waan mataa gadi nama qabachiisu. Akkamitti waaqni dhayna ofii murata? Yesuus dhayna muratee jedha. Yesuus dhayna xaarate yookiin dhayna kutate gooftaan immoo akkamitti iyyuu dhayna muratame mee kun jechuma waaqni yookiin nama machaahe tokkotu barreesse jechuudha malee kan yookiin jecha waaqaati jennee kitaaba isa jarri qulqulluudhaanii itti amanaa namaan jedhan kan akkitti fudhatan hin jiru jechuudha. Isa ammoo kitaaba jaraa keessatti jechi walii galu tokko hin jiru hundi isaa wal faallessa jechuudha. Amma kan jarri pheenxee itti amanaa jiran Phaawulositti amanaa jiru malee jecha Yesuus jedhe otuu hordoftan taatanii silaa islaama taataniitu jechuudha hundi keessan. Namni isin keessaa Yesuus jecha Yesuus jedhe an ergameetan hin dhufe waan abbaan kiyya natti hime malee ofii kiyyarraa wanti dubbadhu tokkollee hin jiru. Bakka meeqa abbaan kiyya na caala jedhee afaan isaatiin dubbata jechuudha kitaaba jaraa keessatti. Erga abbaan na caala jedhe otuu abbaan jiru akkamitti ilma gabbaruu dandeessani? Gaafii kana waggaa dhiyeessaniif jarri lachanuu tokko jedhanii deessuudha yaalu jechuudha. Yesuus afaan isaatiin wanti inni dubbate abbaan na caala an humna kootiin wanti gochuu danda'u tokkollee hin jiru. Ofii kootiin humna tokkollee hin qabu. An afuura rabbiitiin jinni seexana kan inni jaama fayyisaa ture jechuudha. Humna rabbiitiin rabbiin kadhateeti kan inni du'aa qabrii keessaa kaasaa turellee humna rabbiitiin iyyuu du'aa kaase malee humna ofiitiin wanti Yesuus Kiristoos hojjete tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu Yesuus nuuf du'uudha jedhee kara biyya lafaa dhufee nuuf fannifamee dhiiga isaatiin nuuf wareegame jettanii ummata hin beekne ummata kitaaba keessan likkiitti dubbisee hin beekne hin dogongorsinaan isiniin jedhaan. Mee kitaabuma kan keessan likkiitti dubbifadhaa. Bareechaatti dubbisaa kitaaba keessan ofii keessanii kitaaba keessan utuu hin dubbisin ummata dhuftanii Yesuus fayyisaa Yesuus fayyisaadha. Yesuus ofii isaatii maaliif boo'ee kadhata utuu waan nama fayyisu ta'eetiif? Yesuus maaliif rabbii isaatii gadi jedhee an rabbii isa na ergettin isin ajaja malee ofii kootii wantin ofii koorraa dubbadhu tokko hin jiru maaliif jedhe? Waaqa isa kam inni kadhatu isa kam immoo inni kadhatamu?
yesuus kadhataa ture jedha kitaabni keessan. kitaabni keessan kan inni ittiin barraa'e otuu akka kootti jechuudha. wanti amma kitaaba keessan dubbisuu jalqabeef yookiin amansaa keessan jeequu fi miti yookiin arrabsuu fi miti jechuudha. namni tokko ragaa qabatamaa argachuudhaaf asinuu otuu quraana dubbiftanii warrumti pheenxee jechuudha kitaaba keessan illee dubbisaa quraana illee dubbisaa ragaa qabatamaa keessaa argattu jechuudha. anamma kitaaba jaraa muluu isaanan dubbisa jechuudha. gaafan dubbisu gaafa jarri dhufanii akkana naan jedhan kitaabuma jaraa keessaan deebisaaf jechuudhaan. wangala jaraa keessaa deebiidhuma kan jara irratti ragaa ta'u meeqa jira jechuudha. kanaafuu warri poostii kan koo an yadduu kana poostii godhee gaafii gaafadheenaan amantii namaa tuquudha jettan an gaafiin gaafadhe warri waa'ee amantii irratti dhuftanii nama waamaa jirtan akkasin deebiinaa deebiftanuuf isin waame jechuudhaan. isiniifan hin poostii godhe deebii ittiin kennine amantii namaa tuqxaa jettan kitaabuma keessaan dubbadhe malee immoo yookiin ofii lafaa fuudhee yookiin quraana keessaa fuudhee fidee kiristaan akkanan jenne waanuma kitaaba keessan keessa jiruun isinii dubbitaa jira jechuudhaan. mee kitaaba keessan muluu isaa baraatii dubbisaa mee warri pheenxee efee yesuus an gooftaadhaan agabbaraa jedhe tokkittii yoo jiraatu an har'an isinii kiristaana ta'uu danda'a yoo isin ragaa qabatamaa wajjin fiddanii yesuus gooftaadhaan agabbaraa an isinii fannifamuu dhufe an isinii du'uun dhufe asitti isinii du'ee fannifamee isin naxaa baasuun dhufe yoo yesuus jedhee afaan isaatiin dubbatee jiraatu iddee yesuus afaan isaatiin dubbate yoo qabaattanii ragaa qabatamaa wajjin fiddanii nuuf dhiyeessitan ani isaadhaa kiristaana isinii ta'uu danda'a jechuudha. argachuu hin dandeessanu kitaaba jaraa muluu akka maxaafa qulqulluu keessatti dubbatamutti namni jecha kan koo kanarraa yookiin hirrise yookiin itti dabale abbooma kan koo keessa seenuu hin danda'u jedha. mee ilaalaa gaa yoo dhuguma akka jedhamu kana irraa hirrisuun yookiin itti dabaluun hin dhorgamate mee kitaaba jaraa ilaalaa kan pheenxee 66 kan ortodoksii yoo meeqa 81 70 meeqa jira gosa meeqatti qoodamee anutuu quraana keessa jechi dogongorri tokko ittiin jechi wal faallessu tokko jira ta'e amantii tokko hin qabaadhu jechuudhaan. quraana keessa alhamdulillah jechi tokko ittiin efee tokko ittiitti rabbiin asitti yookiin asitti rabbi jedhee ka'ee asitti nama jedhu tokko ittiin otuu keessa jiraate an ofii kooti amantiin qabaadhu. garuu alhamdulillah quraana muluu isaa keessa juuzii 30 keessa efeen quraanni tokko ittiin wal faallessu tokko ittiin hin jiru. hundi isaa waliif gala. mee moo maxaafa jaraa banaati dubbisaa phaawulosiniif yesuus waan jarri wal faallessanu mee banaati ilaalaa kitaabuma keessatti. amma warri pheenxee kan jarritti amanaa jiran phaawulos erga yesuus du'ee booda dhufee mataadhuma ofiitiin jecha mataa ofiirraa dubbatee an ergamaadha akkanan ta'e jennaan jecha isaa fudhataa jiru malee jecha yesuus yeroo lubbuudhaan jiru dubbataa ture tokkittii wanti jarri fudhatan hin jiru jechuudha. waa'ee dhagna muraa irratti ilaalame waan inni wal faallessu yesuus dhagna murateeraa jedha. garuu phaawulos immoo dhagna muraa hin dhowwe jechuudha. dhagna murachuu hin faqqadu phaawulos. mee akkamitti gaa kitaabni waaqni rabbiin biraa bu'e tokko akkamitti wal faallessame mee maaliif wal faallessannoo rabbiin biraa bu'e rabbitu dogongore moo nama isa barreesse sana dogongore. garuu quraana keessa mee seenaati ilaalaa warrumti amantii biraa qabdan afaan oromootiinis jira afaan biraatiinis barraa'ee waan jiruuf mee quraana keessaa dogongora tokko itti efee kanatti wal kaallessa kan jedhu fidaame. kanaafuyyuu saayinsistoonni amma yeroo qoratanii irra gahan quraanni harka 100 keessaa 80 qoratanii irra gahaniiru jechuudha. akka inni jecha waaqaa ta'etti akka inni rabbiin biraa buufametti saayinsistoonni illee ragaa bahaniiru jechuudha. quraanni buufamee barreeffamuun isaa waggaa 1420 wayii gaheera jechuudha. garuu saayinsistoonni waggaa 50 booda dhufanii waggaa qoratanu quraanni akka inni dhugaa ta'e ragaa bahanii jiru jechuudha. otuu addunyaa kanarraa wanti saayinsii wajjiniin qoratamee ragaa qulqulluu argamsiisuu danda'u jiraate quraana rabbii qofittiidha. wanti wal hin faallessine warri irraa somni tokko hin jirre. kanaafuu warri pheenxee nama dogongorsuudha. mee amma muslima moo warra kiristaanaa warra pheenxeedha kan maqaa yesuusiin hafuura yookiin jinnii nama keessaa baafnaa jedhanii ummata walitti taranii hokaa nyaachisaa dubartii walitti taranii mas'eentinii keessatti gangalchaa oolaaran muslima moo kiristaana kan maqaa yesuusiin seexana baafna jedhanii ummata gowwoomsaa jiran. mee gaafii kana qofittiin haa deebisa.
muslimaa kan maqaa yesuusiin seexana baafna yookiin jinnii baafna jedhaaru yoo jettan dhugumkii isin gochuu bira jechuudha. warri miiseenjeriin bilbiltan yoo haasaan kan koo dhugaa ta'e asirratti kottaatii gaafina gaafadhaa natti hin bilbilinaa. gaafin deebinan dubbataa jiru matsaafuma keessaan isinii dubbataa jira jechuudha. kanaafuu hin bilbilinaa asirratti kottaatii gaaffii qabdan gaafadhaa efee yesuus kiristoos argaagaa wajii pheenxeelaa wajii jara kiristaanaa waggaa dhugaan itti himamu jara dhukkuba jechuudha. bilbilanii waan jarri godhaa jiran haasaa dhugaa namatti himuu kan kootiif jibbaa jaraati jechuudha. otummoo nama dhugaa yookiin nama amansiisuuf yaalan ta'eetiif namatti hin bilbilanuu ragaa quubsaa wajjiniin namaaf dhiyeessanii waan nama amansiisu tokko qabatanii dhiyaatu jechuudha. yaa warra pheenxee eenyuun meemee kan maqaa yesuus kiristoosiin ummata walitti taree kukuffisaa hokaa nyaachisaa akka barbaade godhaa jiru islaama moo pheenxeedha meemee. garuu waan yesuus jedhuun meegaafii tokkon isinitti hima kan maqaa yesuusiin jinnii baafnaa jedhee ummata gowwoomsaa jiru muslima moo pheenxeedha meemee. garuu kitaaba jaraa keessatti akkana jedha gaafa guyyaa dhumaa irratti inni dhufee jennaan yaa gooftaa nuti maqaa keetiin jinnii hin baafne maqaa keetiin raajii adda addaan hojjenne yaa gooftaa maqaa keetiin akkanan goone waggaa jarri dhaqanii jedhanu maal jedhaan warri amma ummata gowwoomsanii jinnii si keessaa baafna seexanni sirraa baheera jinniin sitti gale si keessaa baheeranii maqaa yesuusiin ummata gowwoomsaaran kun guyyaa dhumaa gaafa dhufu waa yesuus dhaggeeffadhaa. ifamaa wajjiniin natti bilbilee bulookii godheen jira jechuudha warra natti bilbilaa jiru. kanaafuu jecha kana dhaggeeffadhaa waan amma warri amma yesuus si fayyisaa kottuu itti mani jedhanii ummata gowwoomsaanii jiranu kana ofitti akkas innaa dhageessan hin barbaade jechuudha. maxaafuma jaraa keessa kitaaba jaraa keessa jira jechuudha. kun immoo warri amma maqaa yesuusiin seexana baafna jinnii baafna jedhanii ummata gowwoomsanii kaloo nyaachisanii akka barbaadan godhaaran kun kitaabni jaraan dhawwa jechuudha. yesuus maal jedha gaafa guyyaa isa dhumaa dhufu addachee kana rasamaayidha gara dachee dhufu maal jedha kitaaba jaraa keessatti yaa gooftaa maqaa kan keetiin raajii adda addaan hojjenne maqaa keetiin jinnii adda addaa nama keessaan baafne maqaa keetiin waan adda addaa aangoo adda addaa horannee jirra gaafa jarri jedhanu maal jedha yaa warra sobduu yaa warra maqaa kan kootiin sobdanii asirratti intinni jedhaa turtan narraa fagaadhaa ani isin hin beeku. eenyunni kan maqaa yesuusin jinnii baasaaru isinumatti tiingii godhame islaama moo pheenxeedha moo eenyunni inni maqaa yesuusiin jinnii baafne dhee ummata gowwoomsaaru meeme. yesuus immoo an dhuguma irratti isin hin beeku ni haa'uma yaa warra sobdu narraa fagaadhaa isin otuu an hin jaallatin warra maqaa naa baase isin ati gooftaadha naan jedhee deebisaaf. mee matsaafuma jaraa keessa hin jiru jedhanu dhufanii asirratti deebii asuma irratti laa yoo sobadhaan dubbataa jiraat kitaabuma jaraa keessa jira jechuudha. an amantii namaa tuqaan jiru kitaaba keessaa ragaasii kennaan dubbataa jira laa warri amantii namaa tuqaa jirta sobaa jirtaa jettan an amantiin pheenxee soba hin jenne amantiin islaamaas dhugaadha kan hin jechuu barbaade quraanni waan ragaa ba'ee jiruuf jechuudha. an kan inni isiniif jaalladhee jiru islaminaadha jedha quraana keessatti. islaama qofittiidha kan inni isinii jaalladheedha quraanni kan keenya. garuu immoo kiristaanan isinii jaalladhe kiristaana'an kan yesuus jedhee dubbate tokko hin jiru jechuudha. matsaaf qudduusii keessa muluu isaa keessa kan yesuus barsiisaa ture islaminaadha. garuu kan jarri itti hamanan kan jarri barsiisaa jiran jecha yesuus osoo hin ta'in jecha phaawulos erga yesuus kara samaayitti ol bahee ka'ee phaawulos jecha mataa isaarraa fuudhee barreessetti amananiiti warri paastariin warri amma maqaa yesuusiin jinnii baafna maal jedhanii annabiyyi rabbiiti yesuustu hafuura natti buusee dhufee galgala naanaasaa dhufee maal laata jedhanu kun warra ofii jaraatii gaafa yesuus dhumarratti dhufu yaa yesuus yaa gooftaa koo maqaa keetiin jinnii hin baafnenu maqaa keetiin akkana ummata walitti harree gowwoomsaan turree gaafa jarreen narraa baqadhaa narraa fagaadhaa yaa warra wallaaltota yaa warra sobaan ummata gowwoomsaa ture an matumaa isin hin beeku jedha. kana quraana keessatti jiramu meemee ga'annoo matsaafuma keessatti isinii jedha akkamitti nu mormuu dandeessu akkamitti itti amanaa dhufu kottuuti yesuus si fayyisa yesuus tu fayyisaa ta'e ofuma fayyisa jechuudha. gaafa jarri fannisuuf jedhan maaliif rabbiin kadhate yaa rabbi du'a kanarraa na oolchi garuu akka jaalala kooti otuu hin ta'in akka fedhii keetii haa ta'uu jedhe maaliif rabbitti boo'e kadhate innoo danda'aadha aalama fayyisuu danda'a. ishii immoo dhuguma nuuf du'uu dhufe yoo gaafa jarra jeesuudhaaf feeskisanii qabuu jedhan innoo ummata kana maasiyaarraa yookiin ifatti baasuudhaaf yookiin du'ee fi dhiiga ofiitiin ummata kana natsaa gochuu dhufe maaliif du'a baqatee immoo rabbiin kadhata innoo du'uu dhufe maaliif du'a baqata maaliif nu hin duune nu du'ee natsaa nu gochuu dhufe yoo maaliif dhufe
ofii isaatiin of kennee ani isinii fannifamee natsaa isin godhee biyyattii kana natsaa taasisuuf anin dhufee jedhee hin dubbanne Yesuus Kiristoos kitaaba keessatti. Innoo akka dubbatutti akka hin duunetti akka boohee gooftaa kadhatutti an jecha koorraa wantin dubbataa jiru tokko hin jiru waan abbaan kiyya natti dubbateen fidee isiniin gahaa jedha. Ergameetan hin dhufeedha ergamaa rabbiitti nus itti amanna hin jaallanna akkamitti immoo isin gooftaadha itti amanii Yesuus si fayyisaa namaan jettan. Meegaa fi kana asirratti naa barreessaa warri Yesuus gooftaadha du'ee du'a moo'ee ka'e jettan warri pheenxeenas jala jirtan sheerii waliif godhaa ummanni muslimaas jara jirtan kabajaaf jaalalaa wantin isin gaafadhu ummata pheenxee biraan akka inni ga'uudhaaf ummata addunyaa biraan deebii naaf adeebisanuu sheerii waliif godhaa ummata biraan naaf gahaa warra maqaa Yesuusiin jinnii baafna yani ummata islaamaa warra rakkataa birrii yookiin qamadii garbuudhaan gowwoomsaa jiranuuf biraan naaf gahaa dhufanii asirratti akka Yesuus gooftaa ta'e ragaa bahanii dubbatanuu kitaaba jaraa keessaa qabatanii waa Yesuus afaan isaatiin dubbatee an isinii fannifamuun dhufe isinii du'uun dhufe isin fayyisuun dhufe yoo jedhee jiraat asirratti bahaatii ragaa qabatamaa wajjiniin dubbadhaa cal jettanii maqaa Yesuusiin fayyiteet jinniin si keessa jiru si keessaa beera maal taateet jettanii kurrifachuu miti ragaa qabatamaa kitaaba keessaa dubbisaa namaaf dhiyeessaa nama amansiisuun akkasi mali yookiin Yesuus si fayyisa fayyiteetta Yesuus yoo Yesuusitti amante mee akkamitti jechi waaqa namaan galle yoo hafuura qulqulluu qabaatte malee siif hin galu kitaabuma ati malikkiitti dubbiftee ragaa qabatamaa tokko yoo ati kaatee gaafat akkanatti siif hin galu siin jedhu hafuura qulqulluu qabaachuu qabdaa hafuurri qulqulluun kun maa inni meeme jechi waaqaa kan inni bu'eef akka ummanni irraa dubbisee hubatee baratuufi malee otuu hin baratin namni akkam amantii tokko qabachuu danda'a dura Yesuusitti amantu malee kitaabuma kana dubbisuun siif hin galuu warra jedhantu jiru meeme kana maal jedhu amantii tokko otuu hubattee dhugaa ta'uuf soba ta'uun bariin akkamitti ati itti amantee jetta qorattee warri rabbiin quraana amma otuu kiristaanni dhaqee yookiin pheenxeen tokko dhaqee dubbisee hin galuuf hin jedhamu dhaqee dubbisee irraa ragaa qabatamaa hamma argatutti dubbisi siif fakkadama waa tokko hafuura qulqulluu qabattu malee siif hin galu kan jedhamu hin jiru quraanni takka akkas jedhan jiru jechuudha. Isinoo yoo namni amma kitaaba keessan keessa dhaqee dubbisee ragaa isiniif fidi hafuurri qulqulluun sitti galu malee siif hin galu soorgoof soorgoo qaba jettanii kan isin jettan kun jechi rabbii akkamitti soorgoof soorgoo qabaachuu danda'ame mee warra danda'e gaafiidha kun jechi rabbii akkamitti namaaf hin galle akkamitti soorgoof soorgoo qabaachuu danda'a innoo jecha rabbiiti akka inni namaa galutti akka namni dubbisee hubatutti namaaf galuudhaaf dhufe akkamitti siif hin galu yoo hafuura qulqulluu qabaatte malee mee matuma keessanii itti yaadame otuu amantii muslimaa dhuftanii qabattanii argitanii akka inni karaa dhugaa ta'e akka inni dubartootaaf kabaja kennutti mee warra amantii muslimaa akka inni kabaja dubartiitti godhe ilaalame kan isin haasoftanu amma Muhammad ergamaa sobaati jettanii kan isin haasoftanus kitaabuma keessan keessatti barraa'ee jira jechuudha. Yesuus afaan isaatiin dubbate akka nabi Muhammad ergamanii dhufanus ragaa bahamee jira kitaaba keessan keessatti irraa haqxani garuu jira amma Yohaannis wangeelii boqonnaa 14 kaasiiti hanga 15tti meemee dubbisime Muhammad macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jira jechuudha. Angaafan karaa samii deeme hafuura qulqulluu kan dhufe isiniif dubbatu isiniifan hin erga yoo ani immoo karaa samii deeme malee hafuurri qulqulluun sun isiniif dhufuu hin danda'u jedhee Yesuus afaan isaatiin dubbate jechuudha. Mee akkamitti gaa warri Yesuus waan inni jedhetti amantan kun akkamitti Muhammaditti namanne alayhi salaatu wassalaam otuu Yesuusitti amantaniitu taatanii waa Yesuus afaan isaatiin dubbatee jedhe hunda isaa fudhattu jechuudha. Garuu kan isin itti amantan Yesuusiin otuu hin ta'in Phaawulositti amantan jechuudha isin. Yesuus ayyoon karaa waaqaatti deeme hafuura qulqulluu kan dhufe isiniif dubbatu isiniifan hin ergaa jedha kitaaba keessan keessaa. Innaa erga Yesuus karaa samaa'itti ol bahe ergamaan dhumaa kan ergame mee eenyunni? Erga Yesuus karaa samii bahe ergamaan dhumaa kan ergame yoo jiraate mee immoo nuu himaa. Kan Yesuus kitaaba keessan keessatti barreesse angaafan karaa samii dhaqe hafuura qulqulluu kan waa harii haqaaf dhara adda baasee isinitti himu isiniifan hin ergaa jedhee dubbate Yesuus Kiristoos. Afaan isaatiin gaafa ayyoon karaa samii bahe malee immoo hafuurri qulqulluun kun isiniif dhufuu hin danda'u. Inni jecha an jedhe irratti murtaa'ee dubbata malee jecha mataa isaarraa hin dubbatu. Nan sobsiisu na dhugoomsaa jedhee dubbate Yesuus.
kan Yesuusii waan inni quraana keessatti Yesuus maqaan isaa gizee meeqa barreeffamee jira hamma maqaa Yesuus quraana keessatti barreeffame maqaan Muhammad alayhi salaatu wassalaam barreeffamee jiru jechuudha maaliif Yesuusiif kabaja guddaa qaba jechuudha amantiin islaamaa quraanni maaliif gaa Yesuusoo akka Muhammad ergamee dhufu ragaa ba'ee jira maaliif warri pheenxee Muhammaditti namanni Yesuusitti amantu miti Yesuus akka Muhammad ergamaa ta'e akka inni gaafa Yesuus karaa waaqaatti ol fudhatame ergamee dhufee haqaaf dhara adda baasee waa hunda isin barsiisuuf isiniif ergamaa yoo an immoo karaa samii bahe malee namichi hafuurri qulqulluun kun isiniif dhufuu hin danda'u waa danuun qaba ture waan silaa isinitti himu waa baay'een qaba ture garuu amma baadhachuu hin danda'u garuu amma baadhachuu waan isin hin dandeenyeedhaaf gaafan karaa waa abbaa kootii deem hafuuricha qulqulluu isiniifan erga innis dhufee dharaaf dhugaa adda baasee isin barsiisaa jedhee dubbata dhuftanii keessaa warri miiseenjeriidhaa Yesuus gooftaadhaa itti amane si fayyisaa jettanu gizee namni gaafii tokko sin gaafate maaliif bulookii nama gootu sin gizee namni gaafii sin gaafate bulookii irra maaliif hojjettu nuti kan isin gaafannu kitaabuma keessan keessaa fuune gaafa si Yesuus si fannifamee si du'ee dhiiga isaa si dhangalaasee jettanii namatti himtan gaafa namni innoo kitaaba keessan keessaa boota akkanaatti Yesuus hin duune boohee kadhataa ture akka hin duunetti abbaasaa kadhate akka rabbi du'a kana irra dabarsutti kadhataa ture mee akkamitti ati jecha kan keetii Yesuus du'ee si fannifameera jetta kitaabni keessan morma akka Yesuus hin duune gadeeti bulookii irra si kaawwachuudha amantiin dhugaa immoo garuu islaamni maaluu eenyunuu dhufe si haa gaafatu jinniin si haa gaafatu quraanuma keessaa ragaa qabatamaa tokko dhiyeessitaaf malee bulookii irra sin keessuu waan sobaa tokkos immoo mataa keerraa fuutee itti himtu jechuudha amantiin muslimaa kana inni nu barsiisa quraanuma keessaa ragaa qabatamaa tokko dhiyeessiti nama amansiisa ati ittiin gahi garuu kan amansiisu rabbi malee si miti jedha ittiin gahuun immoo dirqama keenya garuu yookiin namni na haa jaallatu kabaja namaatiif jennee dhugaa dhoskuu waa tokko nu fayyadu jechuudha amma yeroo ammaa namni maal naan jedha yoon ka'e amma kan waan hin beeku kana ummatatti hime namni maal naan jedha jedhee dhuska namni ammas kan hin dubbataa jiru an amantii pheenxees ta'ee amantii kiristaanaas ta'ee qeeqaan jiru dhugaa kitaaba jaraa keessaa dubbisee arge maaliifan inni naqee dubbisuu jalqabe Yesuus fayyisaa kottuu itti amani naan jedhamnaan naa ergigaa kitaabicha kan keessan naa ergiitii irraa qoradheetan akka Yesuus dhugaa ta'e baradhaafanii naa ergennaan naa ergame kitaabni sun gaafan naqee dubbisuu jalqabe jedh jechi waa tokko Yesuus gooftaadhaatti nama geessuu miti Yesuus ofii isaatiin humnuma tokkoyyuu akka inni hin qabne na argisiisuu jalqabe jechuudha kanaafuu deebiseetan innoo kitaabni keessan akkam jedha mee akkamitti isin Yesuus gooftaadhaan si fannifameera yoo Yesuusitti amante jireenya bara baraa jiraatta jettanii nama biraa gowwoomsitu jedhee gaafii dhiyeesseef gaafii biraa naan deebifne asumaan bulookii irra naa godhame jechuudha maaliif bulookii nama godhamannoo nama barsiisuudhaaf Yesuusitti amani jedhamaa jira kitaaba keessan keessaa iddee kanaatti Yesuusan gooftaadhaan itti amani jedhe yoo itti amante malee jannata galuun hin jiru jedhanii nama barsiisutu sirriidha jechuudha sila namni islaamaa tokko amma gaafii gaafatame tokko hamma gaafa namaa sirreesse yookiin ifa sii godhee yoo dhugaa ta'e siin fudhattaa yoo dhugaa sii ta'uu dide hin dhiiftaa ittimuun immoo dirqama keetii kan fudhachiisu jecha rabbii kan rabbiin biraayu jettee dhiifta malee bulookii hin gootu jechuudha nama tokko gaafii gaafatamteefis immoo ofii keetii mataa kee irraan deebiftu quraana keessaa yoo ta'e gadi garuu alhamdulillah quraana juuzii 30 keessaa jecha wal faallessu tokko hin jiru jechuudha meemmee kitaaba jaraa immoo dhaqaatii banaa dubbisaa mee eddee tokkotti Yesuus nama jedha eddee tokkotti Yesuus waaqa'edha eddee tokkotti Yesuus gizee rabbiin bira samaayii keessa jirullee nama turee jedha eddee tokkotti immoo waaqumatu dhufee maariyaamitti ofii isaatiin galee nama ta'ee dhalatee maasiyaa addaaminiif hawwaan duniyattii kanarratti ummatatti dhiisanii of kennee of fannisee dhiiga ofiitiin ummatattii kana natsaa gochuu dhufee jedha Yesuus kan inni hojiidhuma ergamtootaa jalqabe meemee qoradhaa meema kitaabuma keessan keessaa waggaa 30tti kan inni hojiidhuma ergamtootaa iyyuu kan inni jalqabe Yesuus gaafa dhufee dhalatee jedhu maaliif innoo ammuma dhufee ummata kanaaf of kaffaltii godhee fannifamee natsaa gochuu dhufee hamma dhaqee dargaggeessa ta'e hamma waggaa 30 guututti maaliif utuu barumsa tokko hin barsiisin ture gaafii kan akkasin naa deebiftan barbaada Yesuus maaliif gizee jarree Yahudotaa ajjeesuudhaaf bakka inni jiru barbaadanii fiiskanii ajjeesuuf jedhanu
maaliif boohee yaa rabbi du'attii kana akkasiin narra dabarsitutti jedhe maaliif rabbii sujuudii bu'ee boohee kadhataa ture otuu waan ofiisaatii waaqa ta'e waaqni akkamitti waaqa kadhataa waaqni akkamitti waaqa kadhataa akkamitti immoo du'a sodaatee boohee rabbiin yaa rabbi du'a kanarraa akkati na oolchitutti sin kadhadha garuu akka fedhii kan kootii otuu hin ta'in akka fedhii keetii naaf godhi sababa Yesuus rabbiif of gadi qabeef jecha kadhaan isaa hin dhagahamee jedha egaa erga kadhaa Yesuus Kiristoos akka hin duunetti dhagahame Yesuus kan biraatu dhufee isinii du'ee fannifamee du'a moo'ee ka'e moo Yesuusuma isa rabbii yaa rabbi nan ajjeesin jedhe sanatu immoo du'aan isaa dhagahamuu fi didee jennaan isiniif du'e egaa erga Yesuus waaqa kadhatee jennaan du'aan isaa hin dhagahamne akkamitti du'e Yesuusin dhugaadha jechuu dandeessu akkisin dhugaadha jechuu dandeessu yaa rabbi nan ajjeesisin du'a kana narraa dabarsi jennaan erga rabbi dhaga'ee fi Yesuus dhugaadha du'aan isaan dhagahamaa hin duune kara samaayitti ol fudhateera jedhaati amanaa Yesuus du'ee qabrii cabsee du'a moo'ee ka'e jettanii hin gowwoomina jechuudha kitaabuma keessanii kan ragaa isinitti ba'u jechuudha Yesuus Kiristoos hin duune ergamaa rabbiiti rahmanniniif nagaan isarra haa jiraatu amantii muslimaa keessatti kabaja guddaa qaba jechuudha isarra darbeellee haadha isaa maariyaamiif jechuudha kabaja guddaa qaba jechuudha suuraa mataa maariyaamiin maqaadhuma quraana keessaa mataa isiitti suuraan gadi buufame maqaa kabaja isiitiif jecha kan buufame jira jechuudha garuu maqaa maariyaam kan jedhu tokkittiin matsaaf qudduusii keessatti kabaja isiitiif jecha Yesuus Kiristoos maqaa maariyaamiin jechi kabaja tokko siidhaaf dhiyeessan jiru jechuudha kitaaba sana keessa mee yaa warra sammuudhaan ballisee yaadu abbaan keenya yookiin haati keenya dur amantii kanarratti dhalatanii jettaniin ilaalina islaamallee yoo ta'e dhaqaatii dubbisaa islaamallee yoo taatan kitaaba jaraa dhaqaatii dubbisaa kiristaanas yoo taatan ragaa qabatamaa argachuudhaaf quraanaanis barreessaatii dubbisaa waan isinii dhaamu dhaggeeffadhaa yoo Yesuus Kiristoositti amantan taatan jecha Yesuus Kiristoos isiniin jedhu qofitti kitaaba qulqulluu keessaa Yesuusitti amantan taanaan jecha Yesuus Kiristoos isiniin jedhu qofitti fudhaa Phaawulositti amantu taanaan immoo Yesuusin hin beeknuu jedhaati Phaawulositti amanna jedhaati ragaa bahaati Yesuus nu fayyisa maqaa isaatiin jiraannan jedhina Yesuus kan inni isin fayyisuu danda'u yoo waan inni jedhe isin ajaje guuttanii Yesuus akka inni jedhetti an abbaa biraan ergamee dhufe abbaa isa na ergetti karaa isa abbaan na ergetti dhaquudhaaf yoo ana hordoftan karaa abbaa isin geessuu danda'a Muhammadis akkuma sana karaa rabbii nama geessuu dhufani karaa Muhammadis waamirra yoo deemtanii gadi karaa jannataa dhaquun hin jiru jechuudha dhugaadha Yesuus kan inni dhufe karaa qajeelumaatii jireenyas jedheera karaa dhugaatis dhuguma Yesuus dhugaadha karaa jireenyaati yoo Yesuus waan inni si ajaju karaa Yesuus jedhurra deemte dhuguma karaa jannataarra buuteette jechuudha Muhammadis kan inni itti waamaa ture alayhi salaatu wassalaam maal jedhe karaa Muhammad itti si waametti yoo amantanii gadi karaan biraa karaa azaabaati yoo immoo Muhammad isin ajajee jennaan rabbitti amanaa jennaan itti amantanoo karaa jannataa Muhammaditti amanuu miti kaa Muhammad kan inni itti nama waamaa jiru karaa rabbii karaa isa nama geessu ta'e malee ofii isaatiif rabbiin ta'e jannata nama galchuu hin danda'u jechuudha Yesuusis akkuma sana ergamaa rabbiiti ergamee dhufe ergameen dhufee jedhee dubbata kitaaba keessan keessa ragaa qabatamaa wajjiniin jira abbaan inni na erge na caalaa jedha inni akkamitti isin immoo abbaadhaaf ilmoo tokko taasisuu dandeessu yoo immoo jechi waaqa yookiin ilmoo waaqaa Yesuusin immoo ilmoo waaqaa taasisa jettanu mee kitaaba keessan keessa dubbisaa bakka meeqatti Ibraahim namni meeqa maqaan jaraa kitaaba keessan keessa tarraa'ee jira jechuudha hundi jaraayyuu ilmaa waaqaa jedhamanii waamaman nu umtinuuyyuu ilmaa waaqaa jedhamne waamuu dandeenya maaliif yoo karaa rabbiin nu ajajee jedhe karaa inni nu ajajeerra jiraan ilmaa waaqaa jedhamuu dandeenya jechuudha nu umti kanaafuu walin dogongorsinaa miiseenjariidhaan nayxanii ijoollee warra kitaaba hin beekne yookiin warra quraanama kan keenya hin beekne Yesuus kunu argaan jirtu akkanaas irratti maqaa Yesuusin jinnii meeqan nama baasa Muhammadoo du'ee hafe Yesuus du'ee du'a moo'ee ka'e Muhammad du'ee tortoree qabrii keessatti hafe jedhanii warri pheenxeen gowwoommaadhaan jechuudha ummata islaamaa dhamaasuutti jiru jechuudha
Yesuusis gaafa dhumaa hinuma dhufaa addunyaa kanarratti dhufee ummata ammaati gooftaadha yani maqaa isaatiin jinnii baasa nutti faradee ka'ee ergii waggaa 40 jiraate booda warra fuudhee akkuma namaatti innis du'eetuma qabrii keessatti tortoreetum gaafa guyyaa qiyaamaa nabi Muhammadii walqixxuma qabrii keessaa kaafama jechuudha. Yesuus kan hin duune rabbii tokkicha malee Yesuus amma samaayii keessa jiru kunis gaafa guyyaa isa firdii gaafa guyyaan isaa gahee jennaan dhufee kara dacheetti bu'e akkuma namaatti kitaaba qobaa hin barsiisu jechuudha kan Yesuus dhufuuf. Kan isaa kan inni barsiisaa ture aluma zabana sana ummata Israa'el qofittiidha kan inni barsiisaa ture. Silaafuu immoo kan Yesuus Kiristoos barsiisuu dhufu qobaatti hin jiru jechuma nabi Muhammad barsiisan sanarratti ragaa baheetuma ummata isaan gooftaadha jedhanitti faradee addunyaarra jiraatee ka'ee du'eetuma innis tortoreetuma akkuma namaatti gaafa guyyaa qiyaamaa nabi Muhammadiin isaan mammadu'anii qabrii jiran keessa alayhi salaatu wassalaam isaanii wajjiniin kaafama jechuudha. Kanaafuu warri amantii islaamaa qabdanus warri amantii kiristaanaa qabdanus yeroo ammaa kanatti yookiin cal jettaniituma Yesuus gooftaadha jennaan yookiin immoo rabbi tokkicha jennaan itti amanuu miti. Dhayxanii ragaa qabatamaadhaaf quraana bantanii dubbisuu qabdu. Quraana keessaa dhayxanii ilaallachuu qabdu. Warri amantii islaamaa dhaqaatii dubbisaa afaan oromootiin barraa'ee jira jechuudha kitaabni jara. Muluusaa afaan oromootiin buufattanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Ragaa qabatamaa keessaa argattu. Yoo pheenxeen tokko gaafii gaafate isaaf deebisuudhaaf kitaabuma jaraa keessaa ragaa gahaa deebiftaaf jechuudha. Amma ka'ee pheenxeen tokko karaa irratti dhufee Yesuus si fayyisaa itti amani yoo siin jedhe yoo waa tokko hin beektu ta'e maal deebiftaaf mee kitaabuma jaraa keessaa deebisuu fi dandeessa yoo immoo hin beekta ta'e. Innoo boota akkanaa irratti fuula hammana irratti Yesuus Kiristoos hin duune boohee kadhataa ture akkamitti isin immoo jecha keessanii Yesuus du'eera ati giddumaan ati waaqa jettanii itti amanuu dandeessan jettanii deebisuu fi dandeessu jechuudha. Dubbisaa hundaafuu ragaa qabatamaarraa argattu baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Warri immoo amantii namaa tuqaattaa amantii isa kana dhugaadha amantii kana sobaa hin jenne jecha koo keessatti dhaqaa dubbisaa baraa ragaa qabatamaa argattu hundi keessanuu dhaqaatii dubbisaa baraa isiniin jechuun barbaade an dubbiseetan hin arge kitaaba jaraa keessaa jechuudha. Maanni Yesuus fayyisaa Yesuus gooftaadha itti amaninaan jedhani miiseenjariin dhufan jechuudha. Dhugaadha ishee yoo Yesuus dhugaa ta'e ragaa qabatamaa argachuudhaaf kitaaba keessan dubbisuun barbaada kitaaba kan keessan meemenaa ergime naaf ergame gaafan dhaqee dubbisaa dhab Yesuus iddoo tokkotti wanti ani angooftaadha siifan fannifamuu dhufe siifan du'uu dhufe angooftaadha na gabbari jedhu jiru rabbiin gabbari abbaan narra caala jedha Yesuus afaan isaatiin innaa nuti inni nu gabbaraa jirru abbaadhuma isa Yesuusiin caalu sana gabbaraa jirra akkamitti Yesuus gooftaadha si fayyisa jinnii si keessaa baasanaan jedhani jedheen isuma deebisee gaafii dhiyeesse Yesuusoo anoo ergameen dhufe abbaan na caala jedhaa jira akkamitti itti amani abbaa dhiisiitti ilmatti amani yookiin ergamaa isa ergamee dhufe tokkotti amani naan jetta jennaan bulookii irra na godhe jechuudha. Kanaafuu amma wanti poostii godhe yookiin barreeffama tokko ragaa qabatamaa warri yookiin waa'ee amantii pheenxeetiin uummata intineedhaa jiran kun ragaa qabatamaa tokko yoo kitaaba jaraa keessaa Yesuus du'eera jedhan qabaatan fidanii naafa kennanuudhaaf aniin poostii godhee gaafii isin gaafataara malee ofii kootiif yookiin amantii keessan qeequuf miti amantii kamuyyuu nan kabajaa kan nama qajeelchus rabbi malee yookiin namatti kurrifataa oolanii yookiin itti maniidhaaf miti warri karaa dhugaarra jirtanu rabbiin irratti isin jabeessu warri karaa dabaarra jirtanus akka rabbiin isin qajeelchutti du'aa'uma isinii goonaa bareechaatii kitaabuma keessan dubbisaa ragaa qabatamaa kitaabuma keessan keessatti guutee jira utuu inni kitaabni keessan guutee jiru isarra tarkaanfattanii citiidha hin dubbifamu yookiin immoo atammalleessa biyyiidha kitaabdee kanaa dubbisuu hin geenye jettanii waliin gowwoomsinaa. Kanaafuu ragaa qabatamaa argachuuf yoo barbaaddan kitaaba keessan hunda isaatii dubbisaatii yoo Yesuus Kiristoos an ergamaadha ergameen dhufee yegiddi akka inni ergamaa ta'etti itti amanaa yoo inni angooftaadha abbaanan caalaa waa hunda dacheessamii sunati uumee jedhee isiniin haasa'aa jiraatu dhuguma Yesuus afaan isaatiin rabbiin mormee of rabbiin godheera jechuudha yoo Yesuus Kiristoos an rabbi hin jiru ana qofittiidha an ergameen dhufne yoo anatti amantan malee jannatan galtanuu anatu jannata isin galche yoo Yesuus Kiristoos dhuguma kitaaba keessan keessatti jedhee jiraatu itti amanuun dirqama keessani garuu kitaabni keessan baay'ee wal faallessa jechuudha. Maaliif wal faallessa jechi waaqaa'oo quraana meemee ilaalaa quraana juuzii 30 keessaa bootaa tokkotti jechi yookiin rabbi ilmoo argata jedhee ka'ee eddee tokkotti ilmoon argatu jedhu hin jiru. Rabbiin dhalatuu hin dhalchuu erga jedhee asanumaan hamma gaafa juuzii 30 dhumu sanatti itti fufa mal
bakka tokkotti Yesuus fannifameera nuuf du'eera bakka tokkotti dhaqee Yesuus hin fannifamne hin duune bakka tokkotti immoo Yesuus dhagna muraa eeyyameera bakka tokkotti immoo dhagna hin muratinaa jedha meemoo jecha lama meemoo wal bira kaa waa wal hin fakkaanne lama wal bira kaati isa kam keessaa filattume lamatti tokko filachuun dirqamu jechuudha jecha wal faallessu immoo akkamitti jecha waaqaati jettanii amantume meemee quraana keessaa jecha wal faallessu tokko yoo argatanii jiraattan nu ibsuu dandeessu garuu immoo kitaaba keessan keessaa eddee wal faallessutuma argitan afuura qulqulluudhaan yoo dubbifte malee siif hin galuu kan jedhamu kun jecha sammuun keessan ofumaa keessanii of odoochitan jechuudha namni tokko wanti rabbiin quraanas kitaaba kamuyyuu samiidhaa gadi buuseef akkama ilmi namaa dubbisee hubatee ittiin amantii qulqulluu qabatuuf malee yookiin dachaadha afuura qulqulluu malee siin galuu dura bu'iitii amanii siin hin jenne hubadhuutii dhugaa ta'uuf soba ta'uu isaa adda baafadhu ka'ee itti amaniidhaaf gadi buufame jechuudha quraannis ta'ee kitaaba keessanis ta'ee kanaafuu kan isin yoo isin afuura qulqulluu qabaattan malee ijji kan keellee isumatti likkiitti dubbiftu kan isa takkaneetti argitu kana siin galu akkamitti meemi'aan afaan oromoon dubbisaara ijoollee danuudhaan wal qabe jechuudha nan dubbisaa ilaa iddee kanatti innoo akkana jedha mee maal jettaa jennaan inni jechichi soorkoof soogoo qaba jechi waaqa akkamitti soorgoof sookoo qaba jedhee waggaan gaafadhu maal naan jedhan hammati afuura qulqulluu qabaattutti siif hin galu mee kana maal jettu gaa ergii jechi kitaabumti namaan galle tokko kitaabumti namaa dubbifame otumaati dubbiftuu siin galu yoo afuura qulqulluu qabaatte malee siin jedhamu mee maal jettu meesin kana jecha waaqaati jettu moo jecha namni barreesse jettanii dhaggeeffattu kan afuura qulqulluu namni sammuudhaan yaadamoo afuura qulqulluudhaan yaada sil afuura qulqulluu inni jedhanu kun maa inni kitaabnatuuti dubbiftuu siif hin galu afuura qulqulluu malee siin jedhamu kun ammas gaafiin gaafataara malee an yookiin amantii keessan tuqaan jiru warri yookiin abdusseen amantii namaa qeeqaa jireedha jirtan an gaafiinis hin gaafataara mee gaafii kan koo kana naa deebisaa anoo afaan oromootiin barraahee jira otuman dubbisu akkana dhala addee kanatti akkanadha Yesuus hin fannifamne boohee kadhataa ture akka rabbiin akka inni du'a isa kanarraa isa dabarsu boohee kadhataa ture jedhee ala inni barreeffamee naanan dubbisu siif hin galu innaamee warri isiniif galummoo warri likkiitti immoo isiniif gale immoo meemee afaan isa kamiinna yookiin giriikinyaadhaaf naa dubbisamoo afaanuma oromoosuma sana deebisee naa dubbisee kunoo akkanatti dubbifama warra afuura qulqulluu galu qabu qofaaf gala kan jedhu kun maal jechuudha gaa meemee kan takkaa quraanni namaaf hin galu quraanni namaaf hin galu takkaa jedhameen beeku eenyunuu egaa kabajamtoota hordoftoota FB kan koo jedhaa kana hariina hordofuu keessaniif baay'ee guddaan isin galateeffadha rabbiin hunda keenyaayyuu karaa dhugaa isatu nuuf filatee jira rabbiin hunda keenyaayyuu warra beekaa jallates warra otuu arguu jechu kun siif hin galu jedhee ofuma gowwoomsaa jirus rabbiin haqa jechu kan qajeelaa jiranullee ni jiru buufadhaatii dubbisaa quraan afaan oromootiinis jira wangalli jaraas afaan oromootiin barraa'ee waan jiruuf hundi keessanuu akkasin dubbiftanu kabajaan isin gaafadha isinin jaalladha hundi keessanuu anaaf tokkicha jechuudha isinin kabajaa wantin isin jibbuuf hin jiru jechuudha warri kamiyyuu amantii keenya tuqxee warri naan jettanu ta'eef yoon as keessatti dogongoree amantii keessan tuqe yookiin arrabsee jiraadhe dhiifamanaaf godhaa arragaa qabatamaan isin gaafadhe malee isinin hin rabsine jechuudha hundi keessanuu amantiin kan abbaati kan jedhamu dhugaa jiru immoo FB irra bahanii walitti himuudhaaf waa tokko wanti nama sodaachisu hin jiru jechuudha yoo soba ta'eyyuu FB irra bahanii uummatatti himuun nama yeellaasisa malee waan dhugaa tokko FB irra baate yoo namatti himte amma ijoollee baay'eetu gizeen dheengadda poostii sana godhee asirratti ragaa Yesuus du'eera moo hin duune gaafadhu san maaliif poostii goota yoo gaafachuu barbaadde inboksiidhaan meeshenjariidhaan dhufteen gaafattu nama tokko lama maaliif hin beekani akka inni dhugaa ta'e akka Yesuus hin duune utuu beekanu ummanni muluun kun argee yookiin nutti kolfaa yookiin maal jedhaa jechuudha inboksiidhaan maaliif hin gaafanne meeshenjariin maaliif FB irratti baafta maa yoo soba ta'eef anatitti gaafata maanatitti jeellaa yoon ofii kooti lafaa fuudhee kan laqee jiraadha yoo immoo jecha dhugaa ta'e isinuyyuu ragaa qabatamaa yoo qabaattan naaf deebiftanii jedhee ijoollee meeqaafan deebise jechuudha keessaan kanaafuu ana amantii keessan ammas isiniifan hin kabajaa yoo barbaadan dhagaatti amanuunis mirga keessanii maalitti amanuunis mirga keessanii garuu kan nuti isiniif dhaamnu ilaalaatii dubbisaatii karaa dhugaa jiru tokko qabadhaa Yesuus ergamaa rabbiitii raamanniniif nagaan irra hajiraatu afaan ofiitiin dubbatee jira quraana keessattillee kitaaba keessan keessattillee akkuma sana dubbatee jira kanaafuu
filannoon kan keessanii isiniin jedhaa naaf jiraadhaa oraa bulaa sheerii godhaatii ummata akkas jedhee ummata islaamaa dhamaasuutti jiru biraan naaf gahaa ummata amma ummata kaloo nyaachisuutti jiru biraan naaf gahaa waa tokkitti gaafii isin gaafadheetaniin isiniif xumuraa warri asirratti beekaadha ofiin jettanu dhuftanii deebii tokkitti naa deebisuu kan keessan hin barbaada likkiitti na dhaggeeffadhaa wanti an isin gaafachuu barbaadu Yesuus ofii isaatiif rabbumaa wanti inni nama ta'ee addunyaa kana irratti mul'atee jedheef dhufee nuu fannifameef maasiyaa Hawwaaniif Aadam hojjetanii nurraa dhiquu fi gaafa Hawwaaniif Aadam jannata keessaa ari'ataman wanti jaratti murtaa'ee jira jedhama. Dubartiitti ciniinfuun jabaachuu laguunitti dhufuu jedha. Addaamitti immoo laffa'ee akka inni humna ofiitiin buluudhaaf itti faradamee jedha. Meemee gaafiin isin gaafadha warri kiristaanaa. Ergi Yesuus dhufee isiniif fannifameera ta'ee amma ciniinfuun isinitti jabaataa jira moo yookiin immoo laguun yookiin immoo xuriin isinitti dhufaa jira moo dhufaa hin jiru yoo dhuguma isinitti dhufaa hin jirre yookiin immoo ciniinfuun gaafa ciniinfattan akkuma ciniinfattaniin dahaa jiraattan ta'e meemee kana itti yaadaa kanatti saansuudhaan gaafii tokko kan inni isin gaafadhu egaa gooftaan tokko ergii ummatattii kana firiidhaa maasiyaa Aadam irraa dhiquu barbaade maaltu fidee nama isa taasisee of fannisiisuu barbaachiseme maaltu fidee ummata fuulduratti isa tumsiisuu isa nama keessatti yeellaasisee akkana of fannisiisuu barbaachise innoo gaa rabbii innoo gara laafaadha ummata isaatii garaa laafee dhiifama gochuufi jedhe maaliif ummata isaatii ummata kan isaatiif dhiifama godhee fi akkanaan hin dhiifne maaliif dhufee fannifamuu barbaadime kanas akkasin tiingii gootanuun barbaada horaa bulaa baay'een isin jaalladha yoon dogongoree jiraadha dhiifama naaf godhaa kabaja guddaan isiniif qabaa hundi keessanuu naaf jiraadha